Ustaaz Raayyaa rakkoon saba keenyaa akkamitti yoo deemne furamuu danda'a? Yoo Jimma akka Jimmatti, Harargeen akka Harargeetti, Baaleen akka Baaleetti, Boorana akka Booranaatti, Gujiin akka Gujiitti, Walloo akka Wallootti, Ilubbaabor akka Ilubbaabor, Wallagga akka Wallaggaatti. Yoo ijaarame malee karaan keessaan wal gargaaranu gara fuulduraatti rakkisaadha. Yaada bareedaadha. Mee namoota Ustaaz Raayyaan saba isaatiif malee saba biraa yeroo kaan rakkoo saba biraa irra ga'eef hin dubbatu jedhuun maal jettame? Ati takkaa iyyiteen beeknu warri jettanii afaan Amaariffaatiin takkaa callisee hin beeku. Callisuutti isin qabu rakkoo namoomaati. Sababa jarri sabni jara Amaara ta'eef yookaan Guraagee ta'eef. Takkaas hin callifne hin callisus rakkoon namoomaa rakkoo kooti nama kamuu haa ta'u saba fedhe keessaa haa ta'u nama ta'uu isaa qofaafan gargaaraa yookaan bira dhaabbadhaa jechuu keessan jechuudha. Rakkoon namoomaa rakkoo kooti qaama amantii kootiin na ajaja. Dirqama rakkoo namoomaa rakkachuun. Haa ta'u malee immoo isa kan keenyaa kana immoo ergamaa rabbiitu yoo inni duule wajjin duuli yoo itti duulames wajjiniin duuli siin jedha. Kanaaf rakkoo sabaa rakkoo hundarra caalchifattanii yoo itti duulames wajjiniin dhaabbattu yoo inni duules waliin duultu jechuudha. Maal jennaan yoo inni roorrise roorroo sanarraa harka qabdee hambifattaa yoo inni roorrifame immoo irraa dhorkattaa jechuun qaama amantii kootiiti akkanatti hubadhu ani ergamaa rabbii irraan dhagaye aqiidaa biraa yoo qabaatte immoo fidattee dhufte. Akkuma beekamu sabni keenya yookaan namni keenya irra caalaan isaa rakkataadha. Haa ta'u malee rakkoon walirra jira. Mee warra rakkoon isaa aga rakkoo warra gargaarsa barbaadaa jiru kana hin geenyeen maal jettame? Rakkoon kamuu warri si rakkisu warri rabbiin farankaa keettaa jiru shilingii keettaa jiru shilingii dheettee naan tuffatiin qarshii 100 nagaa. Eeyyee tuffatamuu qabu. Kanaaf dhaamsa alas ta'ee warra biyya keessa jiru maal jettan? Warri biyya keessaas warri biyya alaas yeroo ammaa kana keessa rakkoon uummata ofii bira dhaabbachuu rakkoo mootummaa qofaa miti. Rakkoo eenyuuti ree? Rakkoo kooti rakkoo keeti. Eeyyee dhugaa keessani mootummaan maal godhu ree? Mootummaan karaa nuuf banu mootummaan karaa dhimma nageenyaa irratti nuuf hojjetu. Akka namni deemee wal hubatuu fi nageenyuma kanaafuu hojjechuun isaa waan tokko. Nuuf mijeessu akka nu rakkoo hawaasa keenya bira dhahinee galuu dandeenyu qofitti. Mee hawaasa miidiyaa fayyadamu yookaan miidiyaa irraan isin daawwatuun maal jettan mee waa'ee rakkoo uummata keenya yookaan uummata Walloo kana? Utuun viidiyoo jiru isin agarsiise waa Wallootti jiru. Wallahi narratti cufaa wanti kun narratti cufaa waa baay'inatti ka'a nama baay'eetu natti duula. Kun waanuma beekamaadha gaa rakkoon hawaasa keenya irra gaa jiru gaa miidiyaa irratti yoo ba'e miidiyaan illee isin dhabuu nama dhabuu danda'a. Akkasuma hawaasi keenya gaa kan rakkoon jaraatis mul'achuu hin jaalannetu jira maaliif nutti gammaduu danda'u saniif namni baay'een mul'isuu hin barbaanne. Egaa tarii yaada biraa qabutis waan biraatiifis nama jibbuu hin dhabamu. Duulli silaayyuu inni caalaan mana keessaa gannaa ba'a kan koo rakkoon qabuun. Duula isa kan bakkee wallaahi anta akka addunyaa natti duule jennaan sodaadhame. Waanuma isin kan keenya taataniif isinitti duulla jedheetuma yaada gaa. Akkasuma ta'a gaa diinni isin dhabamu garuu duulli kan diinni namatti duuluuf kan hawaasi ofii obboleessi ofii namni ofii namatti duulu garaagarummaa baay'ee qaba. Maaliif jennaan waggaa baay'een jiraatu? Eeyyee waggaa baay'een jiraatamu haga jiraatamu keessatti yookaan aga jiraattan keessatti akkamitti jiraachuu fi maal hojjechuu barbaada? Hamman jiraadhe garuu beela'aan koo utuu hin jiru beela'uun qabdu jedheetan isa qabdu kaa fuudhee isan qabnetti geeffadha. Hamma jirutti kanan dhiisu. Yoomiyyuu hawaasa kiyyaa rakkatuu hawaasa kiyyaa beela'uu hawaasa kiyyaa miidhamuu hin callisu dubbachuunis ta'e gochaanis ta'e namoota gargaaruu danda'an akka gargaaran godhee haala mijeessee bira dhaabbadhaa jechuudha yaadni keessa. Hamman jirutti rakkoo hawaasa kooti rakkachuun dhiisu rakkoo namoomaa rakkachuun dhiisu abadan hamman jirutti kana garaa kee muradhuu jala sararii bari. Kana namuutu ni beeka gaa durirraa kaaftanii ila ammaatti jechaanis ta'e gochaanis ta'e isin hawaasa keessan biraa hin dhaabbanne kana namuutu ni beeka wanni isin irra deebitanii hawaasa kana yookaan warroota faallaa keessan dhaabbatan isin morman isin irratti duula banuu barbaadanii wanni isin jettan jira irra deebiidhaan. Wajjin jireenyaan sila jedhu immoo ittiin deebi'adha. Ammallee nuti warri biyya keessaa wajjin jirra adda nu baasuu hin dandeessu. Jireenya keessatti amantii adda qabna wajjin jireenya waliin qabna. Kanaafuu yeroo ni rakkate. Yennaan ni rakkate kiristaana ta'eedhaaf rakkoo namoomaa rakkoo uffataa rakkoo jireenya isaa wajjin hin rakkatu. Roorroo isaa wajjin hin roorrifama. Rakkoo isaa hundarratti wajjin hin dhaabbadha maaliif jennaan? Amantii malee wanti biraan qabne hin jiru kaa. Itti deddeebinee walitti himnu. Warri biyya keessaa amantii adda qabna jireenya wajjin qabna itti deddeebi'ee walitti himne kana. Jalaa hatee itti namanne qabeenya abbaasaa itti hatee itti namanne. Akkasiga.